متاقيا جلانقرو جاتي كقبر ما جلتانقرو Seenaa keessatti qalamaa hin bannin maqaasii barreeffamni nama barabaraan ol kaayamuu qabu keessaa tokko kan taate artistii Moftuu Abbaas seenaa walliftuu Oromoo beekamtuu jaalatamtuu fi filatamtuu Moftuu Abbaas aadaa fi aartii keenya irraatiin qabannee kan isii waliin turtii taasifnu ta'a hamma dhuma kurfoo keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Abbaas artistii hojii baay'ee hojjechuudhaan beekamtuudha. Dhalatee godina Harargee Bahaa Konyaa Oborraa Aanaa Dadaritti. Artistii cimtuu wallee warraayisaas fi wallee jaalalaa tan onnee nama harkisan wallisuudhaan beekamtuudha. Yommuu ta'u wallee warraayisaatii fi wallee jaalalaa tan qalbii nama hatan walleessuudhaan beekamu. Moftuu Abbaas kan takkaan fudhatama guddaa horachuus dandeesse. Walleeleen isii tayyoomiyyuu taanaan sammuu namaa keessaa hin banne tan barree hin moofoysine walleelee jaalatamoo sirbuudhaan beekamti. Warraayisaatis akkasumatti kan sirbitu yommuu ta'u waltajjiilee garaa garaa irratti sirbuudhaan kan waraana dammeessaa turte. Isau walitti baagummaa jibbuudhaan godeenyaaf haalonni gurguraan dubartootaa fi dhiiraa dammeessaa turte.